Kan inni shinti beetii dhannu shubbuxiidhaa fi shatta abbaa tameen osoo deemama mana shinti beetii nu geessudha. Wayita shubbutii ta'uu deemaa jira Mubaarak. Ijoollee haadha bira abbaa biraa sana ofitti fuudhee inni guddisuuf hiree ergataa jira laal. Walitti qabee dirqama isatti gatamuuf deemaa jirti ijoolleen kun. Namnis borinduutu jedha abbaa manaasiitii kana kana. Maal abbaa manaatiiti warra kiraara rukutu malee kiraara rukutamee sirbamaa beektee achitti. Atamallee barree abbaa manaa qabaachuu. Egaa booda keessa mucaan xiqqaan tokko kunoo akkasii ijoolleen kun sadan kan siiti. Jennaan halkan udhamee akkan ta'u dhabee of ajjeesuuf finjoo barbaadeen dhabe dhugaa rabbichaa inni halkan ximboodhaan nutti mamaa bule akkasiin ilmaan qabdu akka boru wareegamtan. Kiraara rukutamee nutti mama dhugaa rabbichaa. Badheedhuman dhiisee silkiin irraa cufattee shaarsha waal fixeetan gaafa guyyaa ja'a bakka galimsaa geeffamee dhufee Addis Ababaa bu'ee naanan dawwaluu biyya galeeraa naan jette. Si dursitee galtee jechuudha booda kee qabamtee kaatee daa'ima fudhattee si dursitee galte. Daa'ima fudhattee galte siin kennoota dura buufame. Ishii jedheen naan dhufee Addis Ababaa gadi bu'ee silkii wayii masmara nam bitadheen naan dawwalu biyya galeeraa biyyan jiraa. Maazarii kiyya dhukkubee faazarii kiyya naan jette ishee akkamiin godharee atoo mana sii qabdaa naani mana namaan loleen dhiisee ba'ee naan jette. Ishiin jedheeni dhufee dabarfadhee maatiitti galee jimmatti uffata senjiraan sana ofirraa geeddaradhee. Ishiin gaa maatiitti galee eessa maatiin ishee? Wallisoodha. Okay, ishiin wallisootti galteetti jechuudha. Daa'ima fudhattee. Wallisootti galeera naan jettee ani dhufee uffata isaa eegatii ofirra jiru ofirraa qayyaradheetanii gara maatiitti naan galu galgaluma sana maazariin kee du'annaan jedhanii anachuma nan taaziyaa taa'u jammaree. Kanaan booda natti dawwallaananii maazariin kiyyan du'anii taaziyaarran jiran jedhee. Kansaatiin Niitoorkiin ijoollee. Mubee kansaati. Okay. Waan guddaa dhaga'uu deemtani. Intalli kuni egaa nan dhuma isaa wayii. Cuubii nama sitti bilbilu bilooki. Bilookii godhe sitti bilbilaa si fakkaatti. Gara kamisaa wayii amma nama dawwale. Ishee. Itti fufi gara kamisaa wayii. Gara isii miti jechuun warruma eenyuuti warra jawwaala dawwala malee. Jawwaala kadhatee seenee waan guddaa dhageessan. Obsa. Laalaqaa shampuu. Habitadha. Ijoollee bireeti daa'imman inni qabee jiru bireeti. Tokko lama sadii afur. Daa'ima. Waan guddaa namni kun ta'e waatti dhaggeeffadhaa waan ajaa'ibaa tokko dhaga'uu deemtanii waan kolfee wayii illee gaddee ka'e kolfee wayii. Waan guddaa namni kun ta'e argitan waan akka piraankii ta'e waan ati jettu wayitu jira. Intalli laayivii gubbaa jirti jechuudha. Barreessinee irraa fi okay. Yeroo tokko TikTok ishee laayivii irra waan jirtuuf suuraa isa waruun eenyu ta'a. Okay, amma ni sireeffatutti waan guddaa namni kun ta'e wayitu jira jechuudha. Achumaan ani yaa boleessa kiyyaa gara kamisaa wayii naanan shabaka amma nan jiru gara Niitoorkiin jiru tolba unatti dawwaltee baay'atii haadha kee fixu baay'atii. Obsi fixinii. Achumarraa ani dhufaan jira naan jettee ishee dhaqee fuudhee fidee makiinaa qaba sigi geeraadhaan dursitaan naqee dursitaan geeraa dhaqee geeraadhaan immoo aggaaroo dhaqee naabusi daa'ima bira jira jedhe dhufee fuudhee gara biyyaa galtee akkam Ijoollee Niitoorkiin kansaati? Kansaati. Goota hin galtamoo. Niitoorkii sirreessi waan guddaa inni ta'e ganaa dhageessan Niitoorkiin kun hin jeequ ta'e. Teessaan jedhee. Ni.
Firaankiin namni kun ta'e amma niitworkii sirreessi. Niitworkii sirreessi. Kaardii guuttadheen sinne eenyuufi. Waan gudii ta'e intala heerumtuu qabdi. Amma intalli kun maaltu dhufuuf deemaa jira beektu intala heeruma geesse qabdi. Isa dura ijoollee lama jechuudha. Inni hin beeku dura badhee fuudheera. Sana booda maaltu mudate? Waa danuutu jira gana. Ijoollee lama dabalee ijoollee isaatti sadii dabalee shan guddisuu ta'e jechuudha. Argitanii waan inni mudachuu deemu. Gadaa waa guddaa argitan. Hiree daa'ima haadha ofii dhalcheeddee biraarraa waan isin qabduu fi ilaa kunoo jara suuraarraa mul'atu kana waan guddi tokko isitti mammanni deebi'utti moonitarree kaa'ullu galchaa. Inni durban nama heerumne ma tokkee koo dhiinneerra kanas. Durban fuudhe gaafa isin jedhu durba durbummaa. Garaa lama nyaata. Durbummaa qabdu fuudhe isin jechuu barbaadamu. Durba fuudhe durba fuuchuun kun wanti naan galli. Yani durbummaa dhuma fudhi jedhee mataa jira jechuudha. Naan galle naa ibsi naan galle jechuudha. Durbummaa kun fudhatu. Moonitarri egaa tiyyaas keessa ehelaamas keessa irtaa eegi gaseeniitti dha ilaali maqaa isaa dhaabbatatti kaadii maaliidha. Qabatti durbummaa kun qabatti adda ba'a durba ta'uuf dubartii ta'uu adda hin beeknu laanu waa tokko. Koi waan sitti tokkotu jira Mubaariki akkamitti beeke isin durba itti heerumte jechuun durbummaa qabdi jechuu barbaade miti durbummaadhaan itti heerumte osoo hin taane kana dura hin heerumne sabbitoodhuma namaa kenne durbummaa itti malee sii galee hin jiru ka bakka walumaa galatti sii galee. Innaa garuu ijoollee lama sadii qabdi sadii moo lama qabdi shaniin guddisaa kan isaa lama mitiire nama biraa kan heeruma durba heerumte qabdi intala heerumte kan biraa qabdi sii galee intala heerumte inni hin beeku. Laa kunoo intalli sii kanaa jechuudha. Otuu durba heerumte qabdu yii durbaan jettee heerumte. Eeyyen. La hawla wala quwwata illa billah. Koi kata gudii ta'uu deemaa jira Mubaarik. Ijoollee haadha biraa abbaa biraa sana ofitti fuudhee inni guddisuuf hiree ergataa jira laal. Walitti qabee dirqama isatti gatamuuf deemaa jirti ijoolleen kun. Ka abbaa biraallee kasaallee. Waan gudiitu jira bar. Ola seenu qoy niitorkiin asirraa. Waan isa mudate waan cimaadha bara. Wanti isa mudate kun waan balaa guddaati isa mudate. Balaa guddaati isa mudate. Dhugaa rabbi. Moonitarri nu eegaa gaayis. Laalaan jira okay. Daataa irratti dhumee laata. Akkatti kaardii illee guuttan guunuuf hin qabnu. Qua nan bilbilaa fi daarektee irratti bilbilaa. Obsaa. Tiyya eegi. Isaa laayivii irraa akka nama eenyutti dhiichifti baraan talli baraa laayivii irratti argeema itti meen ture. Daataa sirratti dhumate moo maaliif baate daataa sirratti dhumate? Bilbilli isaa daarektiin haa hojjechuu didee daataa irratti cufate fakkaata. Inni eegna maalumaafu. Azaaba biyya lafaa keessummeesse namichi kun. Maatii siin fida ganaa asirra maatii siin dhokattus maatiin fida wallaahi. Ilmoo irraa fuuchuu qabu akka guddisuu qaban ilmoo. An maatiin fida wallaahi asirra. Oo siin numne moo? Ashokaayyaan lakkoofsa maatiin. Misilaa nutti himte gurri keenya dheeboteera mee nutti haasaa jaallannee booda gadha ishee. Koi dawwaraaf hin jira kunoo waamaa bilbille. Waa istaappiin waamaa qoy. Al jala jira ta'uu mala. Tiiktookis argiteettaa mubee. Argeere walitti hanqafamanii jira wallaahi. Gurbaa utuu barreessis ilaalan arga. Imimmaan ba'u qaba piroofaayiliin isaa. Mubaarikiin piroofaayilii godhatte isaayyuu tokko kanarraa jallise jedhaa jira bar karaa keessa illee kana dheeratti maayira. Lakki wallaahi rabbi naa beeku anaan ilmoo shanii miti anaan ilmoo tokkotu hin beeku obboleessoo. A'uuzu billaa. Hola, iskiriinii fayyada kee waan ta'eef. Boy, profaayilii yoo dhakaatti iskiriinii yoo dhakaatti maal gochuudha re ijoollee jalaaf ana gara walitti eegaa bakka kana booda yaani bakka addaan baana. Wallaahi kana deebar karaa keessa illee natti mateera Mubaariktu piroofaayilii irra jira isa inni jalaa jallisee nan shakka jedhe. Naa fidaa dhaa rabbolee torgiti laatti Mubaarikiin fidaa natti barbaadaa oolle nu qotte. Amma gatii si profaayilii irra dhakaatti. Gatii si profaayilii irra dhakaatti iskiriiniin bilbilaa irra dhakaatti annan gaafatame jechuudha meeqatu dhakaatti. Mubaarikti fuudhee wallaahi Mubaarikti fuudhee jira. Allah Mubaarikiin fuudhaa naan Omar ke walitti qabaa deema. Yoo jala jiraatti lakkoofsa tokko babarreesse irra deebiis kanaaf waa maata. Narratti boo'ee viidiyoo narratti hojjetin gaarii jira. Bakka kan warri keessan badde hundi keessanuu boo'a viidiyoo hojjetadhaa narratti.
Profaayilii na kaa'atte. Wanda gudii jira Mubaarak. Ishee bro. Amma namichi si himachuu fedhii qaba ture. Kaayyoon namichaa si himachuu dhumaa bar. Nati Wallahi machuu kaayyoo dhahee. maal argina. Dinar mamma billahi bira dhufetti beekta si himachuudha bar. Bar Mubaarakiin gastii Mubaarak keessatti faan argaa. Mubaaraktu bilook na gochisiisee akkaawuntii Mubaarak hirka jira tarii minaamin jedhe bar. Wallahi jedhi mee. Giftii koo yoo jala jiraatte rabbumaa jedhi maquma kootii jedhi kottoo ol galii erga na jaallattee profaayilii na kaa'atte kottoo ol galiiti dhugaa jirtu madatti mi'aadha koo. Anu nan barbaada malee kana qo'i footoon kaafadha. Anu nan barbaada malee. Footoon kaafadhe keessa kutaa'ii. Mana keetti jedhani. Aboo kiyyaan kun iddoon qoroo wayiiti bar. Ijoollee baaraadhaan. Niitoorkii isaatti irratti fakkaata. Ijoollee rabbi si hafitu dhaayire. Rabbi si hafitu ijoollee baara. Mooditarri ilaalaa garuu hin beeku waan ta'eef tariitii mooditarri ilaalaa. Obboleessa waa istaappiin kun ana tokkummaa dhabar. Waa istaappii san silattiin sitti bilbile sana raayibiin ittiin jira. Innan ittiin sitti bilbilaa kun lakkoofsa Itoophiyaa seenaan nama biraan seen ana tokkummaadha. Irra deebiin sitti maasila. Mooditarri ilaalaa mooditarri ilaalaa. Mooditarri ilaalaa mooditarri ilaalaa. Kaalidii jedha maqaan isaa Kaalidii. Inni adabe moo tiiktookii adabeedha? Maa waa isaappii hin deebisee tiiktookii hin adabe. Daarektiin cufee bar. Toofik ilaalime. Toofik. Ergateera galchaa. Isaan ni gale kun Toofik. Isa. Guddisaa waliin natti mul'isu. Aaw mul'ateera maqoy. Aaw. Khalid. Khalido. Khalida Dalamu Abdullahi jechuudha moo wantichi maanni? Khalido. Niitoorkiin qabu. Mudannoo hamtuu isa mudate bara. Intalli kun osa kana gaa'is intalli ni mataa jiru siin irraa taadha ijoollee shaniiti. Tiiktookii kanarraa qabii ganna lakkiseetti ijoolleen siyyuu tiiktookii qabu. Sirrii miti wanta kana. Sirrii miti. Haala wal gowwoomsuu kana yoo dhimne gaariin taatu. Wal gowwoomsuun sirrii miti. Sirrii miti wal gowwoomsuun. Niitoorkii isaatii ammallee deebisaa. Ammallee deebisaa innaan moodiisarra amma deebiftan ammallee deebisaa. Wal gowwoomsuun sirrii miti ijoollee. Wal gowwoomsuu adeemu. Rakkanee bara. Hin rakkanne wallaahi. Hin gubanne. Sila Mubaarak namni ijoollee argatuu fi namni ijoolleen arganne hin beekamaa Mubaarak nutti hime waan akkanaa muuxannoo qabdaayi. Mootii wajjin wal argee hin beeku. Jechuun hin beekamaa. Addadummaadhuma dubartii kana wallaahi malee. Jechuun amma namni ijoollee qabuu fi namni ijoollee hin qabne hin beekamaa. Walaayisa wanti kana qunname ilma namaan qunnamini leenjifamaadhuma argadha. Waliin argina waan akkaatiin na naasosiisin booda nama guddaa. Isanni amma siimate naan jette intalli tokko gurbaan tokko dheengadda sababii kootii wal lolanii kaasi piroofaayilirra hin kaasu. Ergateera galchaa. Balaatti qallee bara. Amma mubee wantan si gaafadhe. Amma nan dhowwaa. Mubee wantan si gaafadhetu jira. Mubee. Waanan si gaafadhe tokko naa deebisi. Innan si gaafadhe. Waayee durbummaa miti innan si gaafadhe. Namni tokko kan ijoollee hin qabneef kan ijoollee qabu hin beekamaa kana naa deebisi. Hin beeku ani isatti hin beekamaa. Ijoollee fuulee beekamu. Dhiifama naa godhaati ni fan deebisa. Maal beekama? Okay. Birriin jalaa dhumnaa isaatti guute. Ay kaartiin si ergee dheessina shari'aa sanaan an seene shakkeera kaartiin si ergee ture naan jedhu achi keessa
Dhimma keetu muruuf viidiyoo banayyee. Eeshi. Ati majjaana maaliif fudhattu ati kaartii birii dhibba tokko ijoollee namni suuqii qabdan isinii erga booddee suuqii qabdan irratti naa guutaa fi gaayis. Okay isinii ergaa dhibba lama ta'us. Hin barbaadu dhiis. Ish. Ish edeni turkii naqe ishin horiin ish. Inaarin ish. Nama sitti bilbilu bilookii godhe. Inaaru walla. Silkii namaati akkam bilookii godhuun qabu dhaqeen deebisa. Ish itti fufi. Waa'ee biyya galtee Waan akka. isinis maatiitti galte. Guyyaa kamisaa wayinnaan ol bahu kottuun hafuudhi dhufaan jiraatte achumaanani sigimoorraa qabadhee geeraa magaalaa dhaqee magaalaarraa achi immoo makiina qabadhee tanii aggaaroo dhufee aggaaroodhaa jee jimma. Eessa dhaloonni keessatti dubbannu? Biyya fuudhee galee. Eenyu? Ati dhaloonni Ani keessa? moo? Sigimoodha daapparaadha bara. Daapparaadha sigimoo. Gooti. Deem ayyee deem. Ayyee. Amma dhufee taabiyaa fixxee sigimootti gallee uffata eegatii wajjin hin galfanne jira uffaticha eenyu goonee manatti gallee mana karaarraa kiraa fudhanne. Kana keessa mana uffataa wayii mana bunaa wayii warri sigimoon beekaa eenyuun hin beeka rakaa hin beekaa hojjetaa tan ture booda mucaanni suudiidhaa dhufe dhukkubfatee tasa duutaanaan gara jimmaa nageesseen ilaalan jedheeni. Amma Innan gara gaa Jimmaa daa'ima fidu. kanuma kee kana qofa bee ilaal amma gaa daa'imuma kan kee kana qofa beekta wanta ati beektu hin jiru ammalleeti. Haadhuma koo kana qofiteen beekaattiin isinii dhufaa amma daa'ima gara Jimmaa fidee guyyaa sadii wayii wajjiniin bulee bucuusii fuulli isaa akka calanqisu wayii taanaan an ol deebi'ee ol lixa sii geessuudha goda jaraa geesse. As keessatti akka namaa galuu fi ishii wajjin walitti dhuftanii jiraachuu eegaltaniitu jechuudha sasiin maatiitti galte maatiirraa fudhatte. Dhuftee na bira dhuftee mana iyyuu karaarraa fuudhee amma ol lixa geessutti mana uffata wayii gatii galchanne bannee mana bunaa wayii banamee daa'imni kun dhukkubfatee nana mee Jimmaa naqeen ilaalee daa'ima gaffidee guyyaa sadii wayii ilaalee fuulli isaa calanqisuu jammarraa achumaan ol deebi'ee kalas goda keessan si geessee tan dhufee achitti gallaa daa'imni kun du'ee badaadha jedhee. Ishinaan jettee goda jaraa ol lixan naanan geessu halkanii baajaajiin tokko dhufee karaarraa nu fuudhee galee makiinaa karaatti buunee halkanii inni shintibeetiidhaan nu shugguxiidhaa fi shattaa baatamee nu sotuu deemama mana shintibeetii nu geessudha. Maa? Jechuun abbaa warraa eegasii abbaa ijoollee qiyaamaa buusaa jira gaa nu gufan qabnu. Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha illallah. Eeshi? Ishi jedhamee kalas hundayyuu xumuree ganama tuwaa tokko fuudhin qalamin akkuma dhanneen bulle nama dhukkuba inni halkan ximboodhaan nutti mamaa bule akkasiin ilmaan qabdu akka bol wareegamtanu. Kiraara rukutamee nutti mama dhugaa rabbicha. Namni si borinduutu jedha abbaa manaasiiti kana kana Maal abbaa manaatiiti warra kiraara rukutu malee kiraara rukutamee sirbamaa beetti achitti. ahaa eddee darbii dhufanii bordua keessanii jedhanii ximboo rukutu. Borasin oolaa keessummaaniif hindaanqoon giseedhaan galuu wayyaa ganamaan baafadhaa ximboo rukutamee geerara magaalaa isaa eenyu san masinqoo jedhamu san. Masinqoo eeshi. Amma achi ganama subiituu waan tokko nyaatiin lakkee maatii biyyaa dhukkubannee gara biyyaa gallee naanuu jennu ijoolleen kun himamuu jammaramee reefti xixxiitamuu jammaree ishi jedhamee naanani lamii deebisee tan fuudhee dhaqee honduu innan du'adee. Eeshi atammalleen barree abbaa manaa qabaachuu. Egaa booda keessaa mucaan xiqqaan tokko kunoo akkasii ijoolleen kun sadan kan siitii. Isuma dhufte immoo abbaa manaa wajjin wallisooti wal arganii turanii gaafa dhuftee biyya galtee jettu baddee abbaa manaa jalaa wajjin deemtee naan jedhe mucaan daa'imni. Ijoollee sadii qabdi gaafati lamii dubbisaa lattee dubbisaa lamitti gaafati mana maatiitti deebittu ijoollee si sadii sitti man kan siiti sadan kun jedhanii. Mucaa xiqqaan natti maa bara mucaan xiqqaan natti mee kun kan siiti abbaa manaa dhumattuu deebitee gaafa siin baddu hin gaggabee naan jette. Jennaanan halkan hudhamee akkan ta'u dhabee of ajjeesuuf finyoo barbaadeen dhabe dhugaa rabbichaa achumaananii naa wajjin hin galtu mee shawaan nama ajjeesettu naa ajjeesaa edanaa
an borsi fuudheen galu daa'ima koon fudhee galaan jedheeniin. Eega daa'imni kun sadarkaa ishee ta'uu bartee booda jechuudha. Jechuun akkamitti daa'ima Ati amma dura gaafa sitti heerumtu akka abbaa warraa hin qabneef akka daa'ima hin qabne sitti himtee ati galtee mana maatii firoomfataa irratti lammaffaa deebitee akkasiin daa'ima sadii qabdu sitti manii amma karaan sirkaa baddee jechuudha. Daa'ima sadii qofitee miti abbaa manaa wajjiniin ammati dhufte wajjin jiraataa turanii gaafati dhufte sirkaa baddee naan jedhanii. Jennaan ananii fuudheen galuu na ajjeesaa edana maqaalaa isiniif attolu malee bonnaa wajjin hin galtu jedheetan jennaan ganama jaartiin da'eensaa marga kutatanii rabbi sodaadhu dubbicha siifaniif saa fuudhii gali biyyi keessan maallaan jedhaa jedhanii marga kutatanii lukatti ganna ta'anii. Achumaananii haa ta'u jedhee fuudhee gara biyyaa dhufee sigimoodhaa silaana kukkuuqaa jirti kalasi. Sigimoodhaa ammoo gara jimmaanatti gallee mana kireeffannee gallee waggan jedhu halkan wayii silkii naa kennii. Ilaa dubbicha ammoo irraan isinii deebi'aa waggaa Addis Ababaa mana kireeffattee gaafa baqattee baddu sana gaafani manaa mana argisiin jedhu sana. Gaafa sana waggani dhufee asiin eenyu gawaatinaa dawwalanii waggan biyya gahu yaa ilmoo koo dubbiin qadaayyuu namatti dhufa. Intala kanatti birrii saamamte Addis Ababaatti. Kunoo kanatti lafa sii bitadanii ijoolleen durbaa booleedha paaspoortii baafachuu dhatteenaan akkanatti saamamtee borsaan si amartii wanta hafe tokko hin jiru gaayaa birrii akkaawuntii irraa baaftee itti kennitee naan jedhani. Ishii jedhee dhiisee inni dhufee jimmatti argu inni warqii sanatti dhabu warqiin gaafa bitamu sana inni dhabu waa akka tokko na godhe ishee dheeruma dhiisee ilmoo kanaadhee fuudhee manatti galee amma kanaan achi deebi'ee san gidduun kuteetti isinii guute gara jimmaa kana gaasan dhufee galee jedhee. Wanti gaafadha gidduunii ifama yerooti. Ijoollee qabdi siin jedhamu mana sanatti mucaan xiqqaan sitti daa'ima ishee kana sadan argiteetta moo ammallee jettee hirma dhagaa jirta gaa? Hin agarre ijoollee isa tokko argeera mucaa sadhiiraatiif intala hangafaa fi mucaa hangafaa fi intala si durbaa hangafa argeera si xiqqaa tokko nagarre abbaa bira jirti jedhanii. Warri kun kan isheeti siin jedhamu warra tarkitee kun akkam siin jedhamu? Kuni kan siiti akkas jedhanii gaafa nu dhufee nu dubbisee mucaan reediyoo fidee caffarataa bulee. Isa caffaraa geessa reediyoo baatee deemu? Abbaa kiyya mucaan amma deenga dargiina biraa badee makalaakiyaa dhaqee achi jira. Dhaggeeffadhu. Waan diraamaa dhageessa intalli kun intalli na biraa deenga dagaltee heerumte amma abbaa manaa jalaa dhossanii biyya laa baasuudhaadhaaf akka wajjin jedhan amma soddaan kaleessa bu'aa natti dawwale. Wantan itti gubadde waan kanaa bar. Eeshi deema yee. Amma gaasan nuuf halkanii ciisicha silkii araba koottan dawwaladhaa naa kennii araba biraan birrii qabaa naan jettee silkii fuutee arabatti dawwallaan arabni kottuu sin fuudha yoo itti dhufte biijaa siifan erga naan jedhe wallaahi halkan harkarra na ciiftee boosee annan jijjiirama akka eegasii miti nageessi naan jettee isheedhee shakkeetan fudhadhee goda maatii sii dhaqee goda maatii sii dhannaan harmaa dhofee akkana gootee harma afaan kaatte yoo naqee sagane harmi kee kun naa ganuu unaan jettee isarratti namanee egaa sinumti masuula taati mucaa kana deemsisaa ani dubbii ijoollee durbaa kana waanan suudii keessa ture nan beekaan jedheeni anarratti dhiisinaan jedhani ishee waa hunda ilmoo jaamaa paaspoortii badasii ilmoo jaamaa kana baannee dhannee paaspoortii baamnee waan argine goone suudiitti deebitee suudii dhattee shaaraantii jiddatti itti baanaan deebitee dhuftee ofin ajjeesa hin galu ofin ajjeesa hin galuu naan jennaan lakki ofin ajjeesinii biyya biraattan si ergaa ilmoo kee bonna gaafatti kanaa mannaa ammoo ani mana gurgureetan ammoo si deemsisaa kottuun jedheeni ishedee mana gurguree gara amma gaa wanna tokkotti si dabalaa si gaafadhaa daa'ima kan kee meeqa guuttatteettati gara naaniin tokkonuma sanaan jirta moo yeroo siin deemtu sana kana gidduudhaan daa'imni tokko garaatti dhaabatee deessee beettee lama asii xiqqaanan ji'a sagalitti dhiiftee deemte siin jedhu kana. Okay, deessee daa'imni kan ishee biraa ijoollee ishee sitti fidde moo akkam goote jechuudha? Jechuun ijoollee wajjinumaan nan jiraataa ture ijoolleen dhufan gaamma. Kan ishee moo?
Sadeenuu moo? Lama dhufanii yeroo nan sigimoo jiru lamatu na bira turanii isiin tokko badaa na biran teessu abbaa jaallattii beektee. Hayi. Ka abbaa biraarraa argite iyyuu fuutee sitti fiddee jechuudha. Wallaahi na bira turan ijoolleen naannoo sigimoo fayyaan jiraan beeku na biratti. Haa deema yee. Har'a gaadhaatii fan fidaan mana molsiisii galchaanii akkasii naan jettee ishee mana gurguree. Innaasi bira fidattu kiyya jettee bakka amma hirmuusii amantee. Ani sitti amanee kalas waan godhu dhabee daa'ima jara kana eessan kaa'anii jireenya koo keessatti dubartii daa'ima fuutee dhattee dhiira biraa bira ciibtu hin jaalladhu wallaahi akkuma kana ammas wanta daa'ima kooti wajjin rakkataa jiru waan kana. Ishee amma gara Dubaayii dhattee naannoo ji'a ja'a wayii birrii naa ergaa turte. Koyitu Dubaayii naqina sansi deebisa ammallee. Daa'ima ishee kana ofitti qabbee guddisuu eegaltee taa jechuudha kan kee lama ga'eera amma lama ji'a sagal dhiiftee deemtee kan biraa meeqa sitti fidde? Kansi haadha daa'imni kallattii hirmanna bira taa'e ijoollee lama isiin kan badaan teessuuni. Gurguddoodha ijoolleen kun akkamii wayya qabani? Wayya qabu kan abbaa koo maa dhaqee heerumtee bara amma abbaa manaa jalaa balleessanii. Abboo nama guddoo fuute jechuudha hayyee. Baran nama guddaa tasurree hikkadhee baran isumayyuu nan of seenii kalasi an daa'ima kanaa deetan of saabeette dhugaa rabbii waadanuu jiraan isinitti dubbadhu yaa jarana waadanuu afaaniin hin baasinaati haa taa'u shanta'ee dhufe shanta'ee afaanitti na hafuudha caaluun. Ayyeetti hobi. Kanaafuu haasaa dheeraa keessa hin nama guddaa tasurree hikkadhe sati jette kolfe jedha itti hobi hayyee. Yaa obboleessa kiyya nama intallamma heerumtee jirtu mucaan amma makalaakiyaa jiru yaa obboleessa kiyyaa ta'u dheeta wallaahi immoo intala kana dhugaa isaansitti ma akka haadha kiyyaatti nana mana akka obboleettii kiyyaatti akka obboleessa kiyyaa abbaa kiyya du'e illee bakka hin buufadhee bar maatiitti citee gaafa mana gurguru maatiin dhiis ilmoo kun gurgurinii dhiis irra akkattaa bor jedhan lakkii nana mana intala kana giroodha ilmoo kana dhiiftee nan gattu yoo maalu ta'e ilmoon kun kan siiti dhiigaarraa citteen jedheeni. Akkuma jedhe naannoo ji'a ja'a birrii naa ergite amma emoonii tuunan keessa taa'uun itti dawwalama beette. Irratti banatee qabda hayyee nama biraatu irratti bilbila jana eegaltee jechuudha. Irratti bilbila achumaananii eenyuun akkanasitti dawwaluun jedhanii garee quraanaatii naan jette garee quraanaa akkamii amiira maali amiirri dhiira moo dubartii dhiira fa'i dubartii fa'i maal gochuudhaaf dhiira fudhatte ati. Jechuun nama gorsu akkana jedhanii nama gorsu akka kana emoo naa kennin jedhanii hin kennu daa'ima koon diigee ba'a malee emoo hin kennu naan jette akkamitti naan kennin emoo lakkii an emoo hin kennu ishi lakkoofsa rabaa naa kenni hin kennu kana lammanuu hin kennu du'aa kootii naan jettee jennaan anatiin olii kaffalee haadha bira dhaqe yaa imma akka gootan intalli keessan akkana naan jette. Isin amanee nammoo erge yoo nan balleete kana balleessite naan jedhaa nan dhaabbadhaa ilmi namaa waa balleessa yoo nan immoo badii hin qabne intalli keessan badde naa wajjin intala keessanitti dallanaan jedheeni jennaan lakkii jedhanee intalli koo anaan badhaati ishiin jettu ala duraa abbaa manaatiin wal loltee gara Addis Ababaa kanatti baddee jennaa achitti horii gurgureetti ergee jedhan. Isintu intala kana sotoo deemnaan intalli kun quuftee abbaa manaa jala taa'uu diddiiree jedheniin maaliin godha gaa ilmoo koo jedhan isheetan dhiisee wallisoo dhaqee beergii qabadhee bulee guyyaa 3 boodatti dawwalee immaa intala keessa naa gaafattanii maal jetteen jedheniin jennaanii ilmoon koo bara baraan mana rabaateessee ijoollee qallabdii naan jedhan. Ishiin jedheen akkamiin taaree anoo daa'imaa hojjetan jira manan sila keessa tol deebi'ee sila maatii bira kaa'ee gurguru sababa siin gurgure maaliif akkana naan jettuu jedhee ka'etan ishi haa ta'u horii mucaa kootiitiin bira jiru keessaa gurguraa naa ergaa daraan rakkataatan jiraan jedheeniin jennaan horii gurgurattee deemtee jedhan warra abbaa manaa dudduubbee gurgurattee jennaan gurgurattee deemtee jedhan ishiin jedheeniin. Uffata ijoollee kootii immoo duraan fe'amee achi jira. Uffata sana hoon jedhanii lakkii uffata kana siin kennu unaan jedhanii achumaanan dhiisee lafa waggaa lamatiin baate akka hoon ijoollee kanaa guyyaa gaaf tokko silkii bilittiin godhanu isiin achumaan silkiin irraa cufattee
Yoona nama tiiktookii jala dhaqee jedhe modereetarri siirka jira na bilootti ijoollee jalaatti madheen dadhabee ennaa ijoolleen gaafatan nu dubbatannee jirra keessa naan galinaa nuun jetti naan jedha na wana na dhaga'uu danda'u ijoolleen jala jechuudha. Anamma waan an godhu dhabee jechuudha. Dheengadda jawwaalan ofirkaa gurguree ijoolleen koo beeloftee dhumuudha ennaa jechuudha fuula boo'ichaa kanarra jira. Jawwaala koo irratti eenyu godhee yaa ijoolleen achitti arganii dhaqanii gaafannaan kaleessa ijoollee nama biraa irratti birrii 7,000 ijoollee fan ergattee ergiteedhan isaanatti hin dubbanne ani hin dhageenyu waan akkasii jira yaa obboleewwan kiyyaa warri dhala qabdanus warri sichi dhaluu deemtanus warri wal fuutanus mee waan akkasii jira. Okay, asii ergaa naa kaa jirti anis ergaa kaafin jira ilaa obboleetti kiyyaa nu dhagaa jirta waan ta'eef maa inni giiftii kara ganuutti lakkisu eessa inni giiftii ganuutti lakkisaa jiru. Lemaanninyaawu ajjala jirti sagalee dhaggeeffattee karaa keessoo naa deebisaa jirti waan ta'eef eenyu hin ajjalaa bayi deebii jedha giiftii ehilaam eenyuun bayi deebii jedha jirtaati. Muyuutii irraa baafadhu ilaammee sagaleen dubbadhu eega sidaa jedha jirti. Hopi ta'ee jira fakkaata intala jalaa nu dhaggeeffataa jirti sagalee karaa keessoo sunatti qabaa jirti anis itti qabaan jira otoo qaamota garaa garaatti bilbilee miidiyaa irratti naffeeriniin duratti waan hunda qopheeffannee waan jirruu fi carraasii kennaa sagalee koo dhaggeeffataa jirta sagalee sinaa qabaa jirta qaamota isin beeka yoo jiraate immoo namni naa kennitu yoo jiraate naa kenni affeeraa kiyyaa namni tokko buutanii abdiyyee naa galchitu jechuudha ilaamoo buutee galchites waan baay'ee gaarii jechuu barbaada. Sagalee sin dhaggeeffadhaatti fufi dubbii keessa sagalee naa ergiteetti ammas. Kanaa waan akkasii keessatti miidhamee jira. Yaa obboleewwan kiyya ijoollee tokko miti ijoollee lama miti tokko guddisuun ala natti cima mana kiraarra jimmaan keessatti namni kun. Sheexaa maccaa yookaan ridwaanii nama jedhamu beektaa? Yaa obboleeta kiyya dhaqii galchiitii gaafadhu seenaasii yoonan kanarraa dabee ani morma koon isinii kennaa gaafadhu. Sheexaa maccaa nama jedhamu beektaayi. Nan beekaa itti galchiin namatiin kennatte hundayyuu naaf taanaaf. Okay, itti fufi dubbii kee itti fufi galatoom itti fufi dubbii kee. Kanaanan akka kiyyatti miidhamee jira yaani daa'ima wajjin mana isaa keessatti tankaraattataa jira waan ta'eef yaa uummata koo anamma waggaa 2 guutuu daa'ima wajjin tankaraattate. Daa'ima kana narraa fuudhaa UN itti kennaa ana garaatu na dadhabe gaayaa keessa baheetan ilaa hamman danda'etti nan jiraachisa gaafan dadhabe daa'ima kana morma si irraa mureetan ofirraa morma muree addunyaarraa deemaa ergati dubbii akkana gootee jedheetan kadhadhee dadhabe keessoodhaan itti boo'ee akka ilmoo namaa kadheen dadhabe ammas immoo daa'ima kana maatiitti naa galcheetti yeroo dura maatiin amantiin kiristaana waan ta'eef an akkan daa'ima koo jalatti galchuun qabu. Isinumti ijoollee kana fuudhaa iddee keessan kaa an waggaa 2 isinii ga'eera kunuu kophaa koo tankaraattate jechuudha. Inni tokko waggaa 7 ga'eera inni tokko waggaa 3 ga'eera amma. Kanaafuu namni 6,800 natti fakkaata daa'ima keessan iddee kaattan kaadhaa karaa lafaatiin lafa deemee tan naqee yoon jiraadhe rabbi na jiraachisaa naqee wayitti ba'ee hojjedheen ijoollee koo jiraachifadha. Okay. Maal maccaa nama si gaafadhe sana beektaati maal maccaa jedhamu san. Nan beeka yaa fidattuun ani waamu haa fidattuun. Okay maal maccaa nama jedhamu sana lakkoofsa sanaa kennan bilbilaa ishee karaa keessoo naa erguu dandeessaa? Maa sittani maa siifan erga ishee keessoo akkamiin waassaappiin na biran jiru bar silkii kootti kenneen isa kana kadhadhe ijoollee. Wallaahi hin qabu amma silkii namaa dhaqeen deebisaafanii ammoo kanayyuu galatoomu. Naa ergee dhiini siinumaan lakkoofsan qabdi. Ijoolleen kee si bira jiru meerre ijoolleen kee waam ijoollee kee. Fawaas. Waam ijoollee kee waa. Haadha isaanii beeku jarri. Inni tokko hin beeka ammanas badaa miti boo. Bulooti laanni tokko jira. Jirta abbaa akkam? Jirra nagaadhaa. Nagaadhaa? Fayyaadhaa.
Inni si biraa kun abbaa keeti? Bareedduudha. Haati kee jirti? Eetartiidhiin. Haati keessa jirti? Dubai. Si bilbilti? Nan bilbil. Si bilbiluun ni ibse? Birrii siin ergitu? Kunoo daa'ima keetti laa dhagaa. Ajjala jirti si dhageessi itti madhu nangatiin jedhi itti mi ajjala teessa sagalee dhaggeeffatte. Lakkii isiin gargaartu isin biyya akka gootan al tokko obsi. Dhagaa jirti sagalee kun ajjala jirti sagalee karaa keessoo naa qabaa jirti. Yoo dhugaa qabaatte rakkoo natti qabdu yoo jedhi. Qoy obboleessa kiyya qoy. As jala jirti sagalee koo sirriitti dhaggeeffataa jirti. Wanti sobaa jiraate soba jechuu dandeessa. Baqataa immoo akkas jechuu hin danda'amu. Ofii keetii baqataa kare jechuun hin danda'amu jechuu barbaadeetani. Yaa obboleessa kiyya akkan jedheeni daa'ima kana fuula rabbiittan sirkaa fudhaa namni akka ilmi dhiiraa tokko walitti bu'a. Daa'ima kana fuula rabbiittan sirkaa fudhaa jiraattee jiraachuu baatte. Isa kanaafuu of eeggadhu adaraan jedheen aanamma jechuudha daa'imatti hin dawwaltu. Yoo jarri eenyu ta'e jedha nan bu'a imimmaan buusee tan bu'a hambarinnaa jala haadha kiyya jedhan maaliifi eddeen fuudhuudha beeti silkiin biloo innaanan silkii biraatiin naqe tiiktookii si jala galaa dhaqaa laalaatti silkii si na biloottee sheerii godhattee tiiktookii jala galchatte. Tokkummaa. Tokkummaa. Ajjala jirti dhagaa jirti daa'imnan maatta dubbatu rakkoon qabu beekaa dhaggeeffatti gara jabummaadha. Ani ittiin dubbachiisu an daa'ima koo sin biyyittii keessan kaa'aman ittiin dubbachiisu an waan wajjin ta'an nan bilbilaa fi Tokkuma. wallaahi dubbachiisu an. Abdi waa dubbachuu barbaadde? Baay'ee malee bannaadha. Badaan affaname. Salaamu alaikum. Waalaikum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbichi ani reefuma seena garuu baay'ee na dhukkube mataa dhaggeeffadhe ispeeshaalii erga mucaan amma dhufe baay'ee natti dhagahame. Duraan dursee tokkummaa laayivii irratti mucaan haasofsiisanii barbaachisaa miti. Tokkoffaa himeera mucaa waan himuu qabu. Maaliif ho'itti? Abdii si barbaadatan ture dhiifama naa godhe yaa obboleessa kiyyaan sababa waggaa tokkoof ji'a ja'a miidhamaa ture sababa daa'ima kiyya kana miidiyaatti ol hin baasuudha beektee. Tole. Tole nan fixadha. So tokkummaa dhuguma amma mucaan kun haati kun anamma mujoollee koo finfinnee dhaqee yookaan biyya ala dhaqee guyyaatti yeroo sadii viidiyoo nagar taanaan handiirre jechuudha. Dubartiin garaasii keessa deessi ciniinfattee ilmoo ofii akka itti gattee yaadu jiru garuu gaa dhiifama naa godhaa shamarran baay'ee sin kabaja baay'ee sin jaalladha. Kan shintibeetii buustus jirti deessee kaate kun bineensa malee naman jedhu nama shintibeetii daa'ima ofii buuftuun ciniinfattee buustuuni. Gara jabummaa akkanaa nan argaa kan dubbataa jiru abdiidha. Sagalee koo dhagaa jiraatte obboleettiin keenya. Obboleessa keenya ergaan dhaamuu barbaadu Kaalidii fi anfidee isinitti kenneera ijoollee keessan fudhadhaas jette sirrii miti ijoolleen kan keetiif kanaadha manaa keetiiti garuu an humna kooti ol ta'eera ijoollee kana iddoo itti gatu qabu narraa fuudhaa yoo jette wayyaa maaliif ijoolleen kun kan keeti dhiiga keetiin sobdammoo hin gattus maaliif kana booda si mararaa deemti ijoolleen kana booda kan isiin humnaa ol sitti taatu jaalallisi maaliif argaa jirra waan ta'eef ijoollee guddifataa irra nusi dandeessatuma gattee biyyaa sin baatoti hin boossaa. Ijoollee kana kan si guddisuu danda'u tokkoof tokko ani seenaati dubbatte hin beeku haadha kee qofa. Amma kan nuti gochuu qabnu kan akka yaada abdiitti karaa sii mijeessinu haadha manaa keessana IBCs akka dubbattu hin fedhu ani waan isin waliin dabarsitan hin beeku garuu ilmoon dhiiraa an liidiyaan ijoollee kanatti gattee guyyaa yoo sin deemte ammas hin deebitutti baay'een cinqaman. Ijoollee eeguun baay'ee ulfaataadha ilmoo dhiiraatiif. Ijoollee dhiira bareedduu akka kanaa akkasiin bareedduu agartanii gurbaa amma. Ijoollee immoo akka kanaa gatanii deemuun bineensummaadha malee namummaa miti anaa fi
jechaan ibsuu hin danda'u. Kanaaf an akka yaada kootiitti yaada manni itti kennatu haadha yoo qabaate mucaan kun ijoollee isaa haataa guddisanu ijoollee kanas dabarsee gayyaatti kennuu hin qabu. Haadha manaa fuudhees haadha manaa wayiitti kennuu hin qabu akka yaada kootiitti. Haadha yoo qabaate hin beeku haadha yoo qabaate haadhatti kennatee ijoollee sappoorti goonee yoo jimmaan jiraatu anuunan argaanii sana booda immoo inni gara biyya alaa dhaqee dalagate ijoollee guddifatu. Maaliifi boriftaan balaa wayii fiduu danda'a. Mucaan kun ammoo ootti cimee ijoolleen isaa harkatti beela'uurraa mucaan kun of ajjeesuu danda'a amma ifa manaa godhati. Ootti cimee. Abdii. Oye. Ani wantan ijoollee kanarraa haati kiyyan jiru beektee haati kiyyan jiru beektee Abdii wantan rakkate mucaa isaan gaafanna jalaa du'a beektee gaara horee miti kanan asitti galee jimmaadha. Hedduu maqaa maatii keetiin natti himi obboleessa kiyya Khalid. Maal daaffara? Amaatii kee maqaa natti hima maatii kee maqaa maatii kee Maqaa haadha manaa. Beeku ani maqaa isaanii hin beeku siiruma gaafadhu dawwalaarti. Maqaan ishee maalidha? Isheen maqaan maatiin ittiin beeku. Damma nu tiyyee jedhuuni ijoolleen ani hin beeku maqaa isa kaan. Manatti maali waamu haati ishee? Jechuun itiyyee jedhu ijoolleen itiyyee jedhu ani hin beeku. Ilaa Abdii ani ijoollee mucaa koo hangafatu dhukkubfata beektee sababa isaan akka keessa taa'aa jira malee ani lafa karaa lafaa dhaqeetti Dubaay jirti miti? malee ani nama wayii harka namaa kajeelu miti daa'imata guddaan akka maatiitti kennu dhabee daa'imni takka waan rakkinan beeku mucaan innan fuudhee asii dheengadda maatiittan kennadhee fudhee dhaqee guyyaa lamatuun galiin harkatti dhukkufatee naanan fudhee gaddeebi'ee wallaahi sittan fida borma kunoo gaara qocii keelloo addabaabaa irra hin jira maarramiyaa duddarra jechuudha mucaa sittan fida cittuun jammaree kukkutee fixee gaayyaa tan gaara guyyaa lama geesse sababa mucaa manutti agarsiifte kan ammoo kan biraa isuma nama sitti agarsiise kan hangafti isiin kaan xiqqoodha waan jettu of hin dandeessi. Sababa kanarra kadhe malee maatii miti maatiin kiyyayyuu nama jiraachisu maatiin akkamitti nagatan ergasiidha ittee waan argite gurgurte nutti hin dubbatinii jireenya tiiti itti erga jireenya balleessite waa inarra kadhee nutti hin dubbatin ijoollee kee immoo fidi nu bira kaa yoo nu nyaanne nyaatu yoo nu dhabne dhabduu jedha maatiin maazariin na bira dhufanii na bira taa'aa turanii jennaan ciqichiqiitiin baay'iftu baqatanii manatti galanii maleeyyuu dhufanii na bira turanii. Eshi, tokkummaa nan dubbadha intala tokko dhaqee fidee ilaa sittan hima Abdii intala tokko dhaqee fidee jennaan mataatii gadi garagalchitee jechuudha waan an bira kaadde loomiyaa dhaqee dalagadhu mataatii gadi garagalchitee tiiktookii jala siin kaannaa intalli ilmoo du'ettan hin gaafatamu yoo ilmoon du'e borsitu ajjeese naan jedhu ani ilmoo kana har'aa kaaftee dhiifteen bahin jennaan guyyaa 3 muddaa keessa ture jechuudha waciin harkaa hanqate. Ijoolleen isan boo'icha irra kaadhe kana laalanii natti dawwalanii isiitti dawwalanii jennaan maal gooti falaatiin kaleessa birrii 7,000 akkaawuntii irra galchina wallaahi ijoollee fuudhee nyaachisu akkaawuntii sana fuudhii achi deebisi birriisi ani uummata Oromoottan kenna ijoollee koo iddee kaayaa kaa'u anoo lafa ta'e deemee nan jiraachisaa ijoollee koo jedheetan akka kanarraan jira yaa obboleewwan kiyyaa ani waan akkasiitti rakkadhe. Inni tokko wallaahi inni tokko boolii dhaqu isa tokko baadheen isa tokko boolii geessa inni tokko booliin qabe isa tokko boolii geessa maaliif mana keessan taa'an beeku. Aliid na dhagaye amma callisii dhaggeeffadhu miitii qabadhu sirriitti ati ilmoo dhiiraati biyya suudii dhaqeeratteetta ilmoon dhiiraa hin rakkatti wallaahi isa rabbi guddaan natti agarsiisu ilmoon kee dhukkubni hamaan osoo qabee dhukkubni birrii miiliyoona 5 miiliyoona 6 gaafachiistuu qabee numa simaan rakkata alhamdulillahi rabbil alamin amma nagaadha. Inni dhukkuba sattis dhukkuba bibbicuu ta'uu danda'a. Isa yaalchifne akka ilmoo dhiiraatti ilmoon dhiiraa rakkatu malee bo'uu ilmootu nama bochifti baay'ee. Dhiira kan dhiirummaa gachisiistu ilmoodha baay'ee. Dhiira kan namummaa dhaabaaftu ilmoodha nan beekaan. Maaliif ilmoon qaba ilmaan lamaan hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kan manatti ol si deebisu daa'imman keeti nan beekaa. Ilmoon dhiiraa itti cabdee guddifatteetti ijoollee kee kana. Kanaafuu hanga itti cabdee guddifatteetti ta'e dabarsitee gayyaatti fuutee ijoollee kana dachee nyaachin. Akka haadha manaa kee caalaa haadha manaa kee akkasii goote caalaa haadha keetu ijoollee kee kunuunsa. Baadiyyaatti hin deebisnu yoo barbaadde haadha kee siifinnee mana sii kireeffannee ati deemi biyya kana dhaqi dalagi. Waan barbaaddu fedhii kee qofa nutti maddu. Isa darbe dhiisitii fedhii kee hibadhu. Hangana kana yaadni koo jabaa. Asiin bilbila yaalaa jira. Isin karaa keessoo biizina gochuutti jirti.
Kaayyoon kee maali? Itti deebi'uun barbaaddu otoo isin sitti deebite akkam jetta? Haadha warraa wayii fuute qabda Kaalid. Khalid.